Ebla sadii kuma lamaaf 26 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu Sibuu Neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Sirna seera yakka wixinee labsii ragaa seera haaraan ragga'e. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 13ffaa isaa taa'een sirna seera yakkaa fi wixinee labsii seera ragaa raggaasise. Wixineen seeraa sun adeemsa murtii yakkaan mirgoota namoomaa shakkamaa fi himatamaa akkasumas namoota sababa yakkaan miidhamanii kabachiisuuf hojimaata diriirsuuf akka dandeessisu ibsameera. Wixineen sun sirna haqaa saffisiisuuf tooftaa qorannoo yakka addaa fi haala miidhamtootaaf beenyaan itti kaffalamu kan hammatee fi qajeeltoo idil addunyaa kan hordofe ta'us eerame. Miseensonni mana marichaa wixineen seeraa sun waggoota dheeraaf kan harkifate ta'us rakkoolee uummata biratti madda komii ta'an furuuf kan dandeessisu ta'uu eeraniiru. Wixinee seeraa sun sirna seera yakkaa ifedirii fi wixinee seera ragaa labsii lakkoofsa 141 duwwaa muraa 2 duwwaa 18 ta'uun sagalee caalmaan ragga'eera. Oduuttaanuun namni lubbuun hafu hin jiru jechuun Iraan USA akeekkachiifte. Waldhabdeen waggootaaf baha giddu galeessaa keessatti mudataa ture amma gara duubaatti deebi'uu hin dandeenyee fi waraana kallattiin balaa ta'etti ce'uun dhaga'ame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi hooggantootni waraana olaanoo Iraan jidduutti doorsisa jechoota jajjaboo wal jijjiiruun isaanii addunyaa sodaa cimaa keessa galcheera. Doonaald Tiraamp ibsa dhiyeenya kana kennaniin USA'n torban muraasa dhufan keessatti haleellaa waraanaa baay'ee cimaa Iraan irratti banuuf qophii ta'uu ifatti ibsaniiru. Tiraampiin beellamni torbanii kenname sun Ameerikaan ejjennoo waraanaa naannicha keessatti qabdu gara haleellaa cimaatti jijjiiruuf murteessuu ishee agarsiisaa jedhame. Keessattuu atakaaroo sana hooggantoonni waraana olaanoo peentaagoon keessatti jumlaan hojiirra ari'amuun isaanii pirezidaantichi haleellaa murteessaa sanaaf waraana qopheessaa akka jiran raggaasisa. Gama biraatiin Iraan akeekkachiisa cimaa US'if kennitee humni lafaa Ameerikaa kamiyyuu naannoo ishee yoo seene namni tokkollee lubbuun hin hafu jetteetti. Qondaaltonni olaanoo koorporeeshinii eegdota waraanaa warraaqsaa Iraan IRGS Iraan meeshaa waraanaa dhoksaa weerara kamiyyuu ofirraa ittisuu danda'u hojjettee jirti jedhan. Ergaan cimaa Iraan yoo loltoonni Ameerikaa dachee Iraan seenan awwaala isaanii achitti qotatu jedhu naannicha gara dhiiga guddaatti akka qajeelu akeekeera. Dooniin waraanaa Ameerikaa fi kutaaleen misaa'ila Iraan galoo galaana Pershiyaa fi galaana Diimaa keessatti of eeggannoo olaanaa irra jiru. Lolli jechoota humnoota gurguddoo lamaan gidduu jiru sun gara hojiitti yoo jijjiirame rakkoo yeroo dheeraa fi addunyaa maraa uumuu akka malu sodaatama. Balaa tiraafikaa Kaayirootti mudateen lubbuun namaa darbuun dhaga'ame. Kaayiroo bulchiinsa Munuufiyaatti balaa tiraafikaa kaleessa ganama mudateen namoonni 9 yoo du'an namoonni biroon 3 ammoo madaa'uu ministeerri fayyaa biyyattii beeksise. Maddi oduu Shiinwaa akka gabaasetti balaan sun kan mudate haala qilleensaa badaa obomboleettii dhukee fi rooba halkan roobaa bule hordofee akka ta'e eereera. Balaan sun konkolaataan fe'umsaa hojjettootaan deemaa turee fi konkolaataan kaan guddaan kan meeshaa fe'u wayita walitti bu'an kan mudate ta'us kan ibsame yoo ta'u kanneen balaa sanaan madaa'an namoonni 3 yaalarra jiraachuus gabaafameera.